gabaa itti deemanii hagan gaafatan jedhanii gabaa itti deeman hagan gaafatanii yaadu wanni an hadha gumaachuu wanni an hadha dhaammadhu yaada amma kitaaba seenaa bitadhaan jedhee bitanneeti jirra waa'ee qabsoo irraa hin gungume malee tarsimoo qabsoo isaa guutuun guutuutti nu gadi hin baafne tarsimoo qabsoo isaa yeroo isiin dhufte akka isiin dhufte keessummeessinaa irraa haasawu ammaaf ammoo osoo isiin sunuu gadi hin baane yaada dhaamsaa isaa gumaacha wanta yaada dhaamsaa isaa gumaachuuf akka maanguddoo suusiititti maali yoo jettanii waan nurraa hanqatetu jira adeemsa keenya keessatti inni akka malee waa dalagaa jira anis harkaan itteenne yaadaan itteenne waan inni dalagu biraan hafne kana inni beekaana jechuun suusiti isa kaleessallee itti dhufee jira hadhallee nutti dhufee jira haa jawaarra umurii nu haa dheeressuu ni jaalanna ammoo akkuma eebba kiyya irratti lafa kaa'e haa jawaar irratti nu haa dhageessu nullee irratti haa jawaar haa dhageessisuun waan haji jawaar qofaa miti waan hayyoota oromoo guutuuti balleessaan haji jawaar qofaa isaa qabu tokkollee ni jiru waan ala nu bulchi wanni hadhaamman dhugaa rabbii afaan siyaasaatiin hin dubbadhu dhugaa lafa jirtu sinii himaa naatiin dhalla wanni an jedhaa jiru tokkoffaa ummanni kun ummata bilisummaa barbaadu ummata quuqamee gabrummaan ajjeeftee bilisummaaf asi gayyaa'e namni tokko yeroo namaaf qabsaa'u yeroo kan ufumaa qabsaa'ee ufumaa itti dhaqamee kaa eegasanii ammoo ummata kanaaf qabsaa'aa jedha eegasanii yaada isaa ummata kun bitateetiin isa jalaa dhagaha jechuudha. Laalaa wanna irraa deemaa hin jiru qabsoo dhiyoo tanaa keessatti qabsoo adda bilisummaa irraa ni gumaachina ni hirmaanna yeroo karaa mootummaa Itoophiyaatti sochiin tokko ka'u ummata kana gad deemanii osoo mareechiifne deemanii galan. Eega deemanii galanii hoo kuuni dadduude kuun ajjeefame haftoon irra hafte numa kana gaddacha ammallee nuun hin mari'anne jennee ofirraa dhaliinu walumaan deemna akki kun ammoo akka ala nu bulchu malee akka alaan galchuu miti maaliif jennaan warri afaan tokkoo jibicha qalee warri afaan afaanii raada qale gaafa raada qalan hormaatiin wayii jechuudha kanaaf wanna jechuu barbaade gaafa jawaar keenya ol ka'eetiin oromoo faarsii jedhe miidiyaa OMN nu gadhaale gaafa asii Tigree sadhaadhaniitiin jawaarfa biyyatti deeban ka jawaar mormii isaa turan abiyyii kanallee mormu eegasanii uummata kanaan malee miilee irraa hafne duummate beektonni ta'e nama nama silaawaa dubbatanii kalee miidiyaa kanarratti arga beekaa biyya warri biyya gacha'e OMN isaillee buqqisanii galan OMN sunii uummata kanaatiin dhaabate hayyummaa jawaariin dhaabate seenaa uummata kanaatiin dhaabbate gaafa ijaaru mari'annee ijaarre gaafa buqqisnu ammoo marii takka malee buqqisu hadda ammoo du'aa jira ruuhii nu keessa qabaa jedhanii galgalaa gara manutti iyya uummata kana jala deemnee beesmantii itti seene akka ruuhiin isa keessaa hin baane akka kun ammoo akka miidiyaa qofa osoo ta'in akka qabsoo hidhannootti illee akka qabsoo hayyootaatti illee wal fakkaatti garaagarummaan qabu wanni amma jechuu kajeelu isinitti dhaammanna yaa uummata keenya yaa hayyoota keenya uf beektanii nu wallaalina nulleen ammoo uqqofa beekaa goonee isin wallaan ammoo beekumsa keessan asii achi xiinxalli nu malee isin jalatee maaliif jennaan dhugaatti ijaara qabna jettan hin qabdan ijaara kanatti nyaadhamu ijaara jechuun ijaara keessummaa qofa ijaara hayyootaa qofa ta'e wanni akka baabsuun jiru akka maatii irraa fuutanii ijaarsa hayyootaa qofa osoo hin taane ijaarsa nu wallaala kana hayyoota beekaa tokko wallaala nama kudhanii nama sadiitti caala waan beekaa sun hin beeyne beeka wallaala nama sadii waliin kanaaf ummata keenya waliin nu gootan yoo ijaartan haga jalaatti nu ijaara yoo galtan nu maradha yoo beektan nu maradha yoo beektan nu maradha waan sin jala haga isin himna humnaan sin gargaaraa jirra qarshiin sin gargaaraa jirra sammuun sin gargaaraa jirra bilisummaan adda isin fiddanitti tak isi achi gadhaaba OMN nurraa dhaggeessinitti nu deemu mana fi ijaara deeganii diigan qarri dubbatu jedhaa mana aaree dubbatu OMN nu jala mana dullata diinne haara ijaara OMN mana keenya du'aa keenya malee nu himaa jiru rakkoo keenya malee nu himaa jiru isa dhiinnee kabashaatti dabartee
deemnee mana habashaadha mootu nuu hin jennu horii keenya itti bari isii achi fite taan ammoo bakka suuquriitii bulle ka Mustafa bulle bakka suuquriitii jedhan deebii bakka maraa Oromoo si gaafatu kaatiin fudhatanii jira Jawaar fudhadhu wanni fudhadhu Jawaaruu itti yaadatte osoo tokko taatu waan ati beeku qabdu gaafatiidhaan uummata ati ijaare wanni ati ijaare ati hidhaa seetteennan hundi si achi qaaba sitti hima tokkummaan Oromoo amma sirra rarraati yoo ati duutu si waliin duutee beeki yoo ati hidhamtellee si waliin hidhamtee beeki gaafa ati hidhamte nu wallaalaa kana gayyaa'ee sinoo keessa dhaabataa bahe beekaas si waliin asirra yaa'u tokko isaa biraadha nama socho'u tokko dhamu amma waan gootu wanni Oromoo suuquriitii teetti biyyi ruuhi takkatti miti ruuhi ofiitii boohaa jirti yoo ati duuti tokkummaa Oromootiin waliin du'aa jira namni gabbahee nama sochoosu dhabame namni nama sochoosu namni dhageettii qabu waggaa 100 keessa marraa tokko dhalata jedhani atillee nuu fudhadhu ammallee asxaa asii gama dhukaasi wanna dhukaasi qabkee asii gamatti dalaga malee gaafa ati asii Afrikaa galte OPD olaantu ati uffatu sabsu si nyaata misaa'ilitti asii gama dhamalee achitti uumaa dhabu agartee ufillee boottee nu boolchisin bara bara fi boohaa baale isnoo keessa dhaabat OPD olu kadhachiisin abboora duwaa kadhanne malee jawaarii dachii nu baasaa OPD olu kadhachiisin OPD ol agartee hajjitullee dhahaadha kanaafuu isiin nu kadhachiisini nullee wallaalaan godhini ufillee wallaalaan godhini jilba nama qubata sadeessoo naafa ammallee gisee Itoophiyaa galtu cinaa tokko waraana cinaa tokko diipiloomaasii qabadhu malee harkullaa nama qawweessi dhawu harkee wal qaxxaamursite qeerroo dura dhaabbati qeerroo kaleessa illee sitti iyyite qawwee nuuf isiin jettee jirti qawwee itti hidhamne hadda cinaa tokko waraana cinaan tokko ammoo diipiloomaasii kana nuu qabadhu qabsoo bakkee keessa kanaan nuu gabbaay yoo kanaan nutti gadi hin bahin harka qullaa hullaa jiwarri jedhe kaani diina dura dhaabbannu assalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh jaarsa sana kan jaarsa biyya hayya galatoomii jawar keenya bagadaa kanatti gaaffiidhaan qaba gaaffiidhaan qabu gaaffii lama waan hanga tokko jijjaanii jiranii gaaffii kanaa miti gaaffii waa'ee biyyaati akka qabsaa'aa Oromootti ta'us gaafatu akka qabsaa'aa Itoophiyaadhaa uummata uummanni Itoophiyaa sablamoota biyya keessatti dasee tokkotti si yaala akkasitti si beekamedha. Mee gaaffii biyya duraa yoo karaa nagaa biyya kana baasaa lallabaa waggaa karaa nagaa akka biyya kana baasu agarree jira akka biyyi kun karaa nagaa malee walitti akka leeku maali malee nagaa kunne irra geenyee jira dura akkas isaan ture qabsaa'uu keenya jiru isaanii ammoo yoo mootummaan kun akka isaan karaa nagaa kana kan hayyamu ta'a mee qabsaa'ota biyya tokkoo ture kan maqaa sabaan ijaaramee ture fakkeenyaaf akka bilisummaa Oromoo adeemsa sabaa tokkotti Tigraay ONL kan biroo biyya sabaaf sablamoota keessa hedduu jira kan Benishaangul Baalbaalee jedhu biyya tokkoo jira kan duraan maqaa sabaan qabsaa'aadhaa ture guusaan kan ammoo ammaan kana osoo deemanuu maqaa sabaan qabsaa'uu birallee dabranii hanga sadarkaa shiftaa ganda isaanitti gaddeegamtee biyya keenya baddee jirti. Yoo kan mootummaan kun hayyamee karaa nagaa kanaaf hayyamu ta'a tokko akkamiin mootummaan kun hayyamee jedhamee jarri kun waaraantii maalii qabatanii qabatanii isaan kanaa wajjin deebi'anii nagaa uumuu akka danda'an deebisaa kananiin kana ta'u. Isa lammaffaa mootummaa kana diiguu deemuu jechuun jirta dhugaa keeti waan ijaaru diiganii isaaf jennee jaallatamaaf jennee hambee galleessa taatu akka dura qolloon mala hin diiganii yoo kan mootummaan kun didee isaatii kara diigamti isaanii dhufu jira diigamti beekamaadha laalloo birraa biittiin jirtu yoo kan mootummaan kun didee diigamti kun akka armaan kan dhufu taatu akkuma reefu seenyee dhaabota reefu jiran ta'uusa hedduu jira dhaabni kan namnillee maqaan isaa dhaabatu kanuma Oromoo kun biqiltuu jira akka uwween dhaabbatu fi akka uwween qabee jira kan mootummaan kun diigamu taate mee dhaabota kanneen kan bilisummaa Oromootiif jennu
Paano amara jenu atau dia apa tadi juga atau dipilih elek bahwa sebab sebelum itu motor dikibahkan itu sana kau tentu itu jira mereka mau mampu jadi jadi pun biju ni tiga besar jadi pun kayu daging dia mungkin untuk mata salah apa dia aja ni kayu sana boleh jatuh biju bila kami ini di umat biar kita siap berudah dan kau tadi tiada kalau dia lagi kalau boleh apa ni jangan kau berpadu Ayo kalau kau mah, lu ya, ini bisa karbon kan? Abogado, kata dua tuh tadi kena aja gitu. Jadi ayatnya sih itu bisa kami kan. Ayat tidak gama, galu berpadang makibun. Why